Daawwattoota keenya oduu ispoortii yeroo kana isin biraan geenya. Shaampiyoons liigii Awurooppaa har'a falmii PSG fi Liverpool waliin taasisan akkaan eegamaa jira. Taphoota nuusa xumuraa Shaampiyoons liigii Awurooppaan morkiin har'a PSG Liverpool waliin taasisu akkaan eegamaa jira jedhame. Taphoota mo'amanii darbuu Cheelsiin dhaqaa gala galchii 8-2 kan injifate shaampiyoonaan bara darbee PSG'n har'a Liverpoolitti qormaata guddaa ta'a jedhamee eegama. Liverpoolis bara kana Shaampiyoons liigii Awurooppaan ga'umsa olaanaa agarsiisaa jiraachuun ni yaadatama. Shaampiyoonaan yeroo ja'a Liverpool tapha mo'anii darbuu Galatasaray dhaqaa gala galchii 4-1 injifachuun tapha nuusa xumuraaf darbuun kan yaadatamudha. Kilaboonni lamaan taphoota kana dura waliin taphatan 5 keessaa Liverpool yeroo 3 yoo injifatu PSG'n yeroo 2 injifateera. Taphni sun halkan sa'aatii 4 irraa eegalee isteediyeemii Paark Piriinsitti taphatama. Akkasumas morkii kilaboota Speen lamaan Barseloonaa fi Atileetiko Madrid gidduutti taasifamu xiyyeeffannoo guddaa argateera. Taphoonni mo'amanii darbuu Barseloonaan dhaqaa gala galchii 8-3 Newcastle, Atileetiko Madrid ammoo galchii 7-5 Tottenham injifachuun tapha nuusa xumuraaf walitti dhufan. Taphoonni lamaan taphootaas dhiyeenya waliin taphatan 5 keessaa Barseloonaan taphoota 4 injifateera. Taphni sunis halkan sa'aatii 4 irraa eegalee isteediyeemii Kaampinootti taphatama.